nagabbisiise yeroon suni osoon sin beekin jira. Yooyaa jennee jirraa hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya irraa waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha guyyaa viidiyoo guyyaa kaleessaa hojjedhe keessatti sagaleen hin dhagahamu naan jettanii turtan jechaadha. Irra deebi'ee immoo oodiileetii godhee maxxanse immoo dhaabbanni yuutuubii nama adaba waan ta'eef viidiyoo san irra deebi'een akka haarawaatitti isinii hojjedhaa. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu waa'ee jaalalaatitti jechaadha. Har'a garuu viidiyoo har'a qabadhee dhufe keessatti waa'ee gaafii shamarran keenya hundaati jechaadha. Kuni shamarran keenya yeroo baay'ee gaafii akkanaa kana gaafachuu yoo nu dhukkubeellee doktoratti himachuu ni qaanofna hin dubbannu jechaadha. Rakkoon kun garuu shamara keenya baay'ee miidhaa jira. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jirtan isin fayyada jedhee yaadeti viidiyoo har'aa kana keessatti. Innillee maalidha gaafa jettan infekshinii qaama saalaati jechaadha. Infekshiniin qaama saalaa dubartoota maalirraan dhufa kan jennu tokkoffaan biyyoota Arabaa keessa warri jirtan manni fincaanii isa kursii lafaa san odoon ta'an isa kursiin faranjii sun nama hundatu irra taa'atis dhayxee irra teechaa namni dhibee infekshinii qabu daddarboodha waan ta'eef dhibeen sun isitti darbuu danda'a achirraani. Akkasumas immoo fincaa yeroo sin qabe turte daddaftanii akka amma fincaa sin qabu fincaan to'achuu dadhabuu kanaaf furmaata sinii ta'a jedhee gaafii fidee dhufe keessaa isa tokkodha. Obboleettiin keenya takka gaafii kana akka dhuunfatti keessan na gaafatte. Ani immoo isheetti deebishii qofaaf deebisee dhiisuu osoo hin taanetti namoota waliigalaa dubartoota biyya Arabaa jiranii dubartoota immoo mana yaalallee deemtanii dhukkuba infekshinii qaama saalaa kana yoo qabamtan doktoratti himachuu ni qaaneffattan jechaadha dubartoonni. Dhuguma sirriidhanillee waanuma nama qaanessuudha. Dubartiin takka qaama saalaa jechi jedhu iyyuu saala jechuun saalfannaadha illee fudhatama. Qaama saalaa gaafa jennu dhossaatti jira, waaqayyo dhossaatti uume, garuu nuti immoo addunyaatti saaxiluu hin qabnu. Akkaataa itti fayyadama isaa fi infekshinii yoo akkas nu mudate dursa mallattoolee infekshinii sana isinitti hima. Tokkoffaa qaamni saalaa keessa yeroo fincaan fincooftan isin gubuu, amma fincaan daddafee isin mudduu, akkasumas immoo sinoosisuu, dhukkubbii akka kalee maddii kanaan dhuksin dhukkubuu. Mallattoolee akkanaa kanaaf dawaani ta'a jedhee wantoota yaade waa sadi isinii qabadhee dhufe jechaadha. Dursa chaaneela kana warri haaraa taatan like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo hiriyoota keessan biraan qaqqabsiisa. Share walii godhaatii dubartoonni rakkoo akkasii qaban nama baay'ee jira waan ta'eef himachuullee ni qaaneffatu, dubbachuu ni saalfatu. Sababa sanii jecha shamarran keenya rakkoo akkanaatiin baay'ee dhiphina cimaa keessa jiran jechaadha. Egaa akkuma beekamu obboleettiin keenya takka gaafii naa dhiyeessiteerraa fi deebii ishiin naa kenne deebiseefirraa isinii hima. Tokkoffaa maal jettee qaamni saalaa koona hoosisaa. Kusheen hin qabu dhuguma infekshiniin nama hoosisa. Infekshinii gaafa jedhamu Ingiliffaan alarjiikiinis Ingiliffaan hooqsisuu jechuun immoo sifa bakka akka hooqisi godha keessisaa jechaadha. Yoo fincooftu fincaan si guba. Dhiifama obbolota koo garuu natti hin taqayyaminaan safuu cabsee miti waan barnoonni qaaniin qabu. Miidhaa kanarraa isinis namoonni mudannoo akkasii qabdanii dubbachuu yookiin gaafachuu deemtanii mana yaalallee doktoratti dhaqxanii himachuu qaanoftanii mana keessatti rakkachaa jirtaniif furmaata fidee dhufe jechaadha. Odoo mana yaalan deemin manuma keessan keessa teessanii haala salphaadhaan itti fayyadama isaa isiniif ibsa. Tokkoffaa gaafa qaama saalaa keessan isin hoosise fincaan amma gaafa gadi isin muddu isin guba yoo fincooftanillee sababa kanaaf furmaata ni ta'a jedhee kan fide waa sadi jechaadha. Tokkoffaa loomiidha, lammaffaan immoo beeking powderiidha, sadaffaan damma jechaadha. Haala itti fayyadama isaa isinitti mul'isa. Loomiin gimaacha qopheeffattan jechaadha. Loomiin garuu isin guba obsitaniituma itti fayyadamtu. Singuba garuu sinirraa balleessa. Guyyaa sadii walirra fayyadamte taana yoo dhiistellee deebi'ee sin hoosisu. Mana yaala doktoratti akkamittiin jedhee himadha. Doktorri immoo si qaanessuu danda'a garuu inni hojii isaati waan isa qaanessu hin jiru waan baratamedha jechaadha. Doktorri akkam godha beektu ni ilaala qaama saalaa kee kana meeshaa ittiin ilaalantu jira. Ilaala
kompiitara irratti xalafanii ilaalu. Kireemii sii kennamutu jira, saamunaa itti fayyadamtu sii kennamutu jira. Kanaafuu doktoratti himachuu qaanoftanii warroonni akkam jedheen madaamii faatti madhee mana yaala nageessi maal na dhukkuba jedhee itti madha jettanii qaaneffachaa jirtan deebii salphaa ta'e mana keessan keessa teessanii haala salphaa ta'een akkaataa itti fayyadamtan waa sadi isinii fidee jira, isinitti mul'isa obsa. Wantoonni sadan ani qopheesse damma kun ilaala. Kun immoo baking powderin daakuu jechuudha. Baking powderii isa daakuu keetii faa daabboo faana bukeeffatanii daabboo akka waliin qaba akkana qaban firfir godhu san baking powderii ma jedhama afaan hundaanuu jechuudha. Itoophiyaatti illee biyya namaa keessatti illee jechaadha. Kun immoo loomiidha jechaadha. Loomii booranis kanaan rakkoon qabu garuu boora fayyadamtanii irra isinii wayyatuni baay'ee shumxooti jettiin gubdi baay'ee isin guba. Asitti immoo kan hojjaa argadhe bicaan arganne. Kaza maal gootu baking powderii maankaa tokko asitti naqattanii loomii kana muqixxee isaa murtanii akkanatti cammaq gootanii jechaadha. Fuutanii ittiin tuqattan jecha akka saamunaatitti tuqattanii qaama keessan jala ittiin dhiqxan jechaadha. Akka noomochaa akka saamunaatitti noomochaa si guba garuu si guba obsiteetuma dhiqattaan jechaadha. Si fayyada garuu. Itti ammas takkaa dhiqattee bishaaniin ofirraa dhiqxee saamunaa ittiin gootu abadan. Saamunaa hogoote infekshinii lammataa sitti uumuu danda'a jechaadha. Kaza ammas ittuma tuqattee isumaan dhiqattee inni akkuma saamunaatitti hoomochaa jechaadha. Kaza dhiqattee achi baatee erga achi baatee fooxaa fiddee qaama saalaa kee kana goggoskita. Qaama keessan kana goggoskitanii ni kaatee fooxaadhaan bishaan akka irra jiraatuun hin barbaachisu. Kaza bakka qabbanaa'u jechaadha. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan hin keeyyifa jala taa'uu dandeessu. Ijoolleen immoo biyya keessa jirtan warri Itoophiyaa keessa jirtan immoo Itoophiyaan hin qorra waan ta'eef rakkooyyuu wanni si barbaachisu hin jiru. Kaza maal gootu miila keessan kana akkanatti bantanii damma kana itti dibdan jechaadha. Keessa isaatitti keessa qaama saalaa kanatti akkanatti quba keetiin qunxurtee itti dibdaa jechuudha. Akkanatti ni dibdaa turtii sa'aatii 2 yookiin nuus daqiiqa 30 yoo balkitti kilaasii keessan dhuunfaa hin qabaatin nama faana qabaatte si rakkisa ta'e turtii daqiiqa 30 fayyadamuu dandeessa. Garuu kilaasii kee immoo namni hin jirre ta'e sa'aatii hirriba keetiitti irraa fayyadamtee dursitee sa'a 2 teessee dibattee ciista jechuudha. Akkanatti umaayyoo ofittiin uwwistu keeyyifa funduratti damma itti dibdee raawwattee ni ciistaa jechaadha. Akkanatti ciista akkanumatti miila kee bantee miila walitti hin qabdu damma saniin akkanumatti keeyyifa jala bantee teessa jechaadha. Kaza qilleessi si dhahaa guyyaa 3 akkasitti fayyadamte taanaan waan numti si hooskisu hin jiru fincaa yeroo fincooftu sin gubu sirraa badaa jechaadha salphaatti. Tokkoof lammaffaan immoo morrii ni beektan jedhee yaada isa akka hixaana fakkaatee morrii bunnii san jechaadha. Isa san bishaanitti naggaatanii bishaan burcuqqoo yookiin haayilaandii wayiitti naxxanii firee isaa san jechuudha. Firee 5 6 7 10 akkas bishaan itti guuttanii qadaadanii lafa gootanii bultuu ganama immoo mana fincaanii deemtanii ittiin udhattan yookiin dhiqattan jechuudha jala. Kana lamaan fayyadamtan taanaan kunuyyuu salphaadha si guba loomii yoo loomii gubaa sodaatteef hin jedhee kuni lammaffaa kana itti fayyadamtanii dhugaa daawuma isaa gaafa argitan deebii keessa koomantii jalatti naa barreessa. Yoo inni si fayyisuu baate anatu itti gaafatamtuudha. Dhugaa faayidaa guddaa qaba jechaadha. Obboleettii keenya amma yaada san ibsee himeefi jenna guyyaa 3 itti fayyadamte ergasii madaamitti akkam jedhee himadhu akkana na godhanaan jette dura mana yaalan deemtu jennaan madaamii sana dhukkuba jedheetti ma haadha koo miti akkam jedheen itti dubbadha doktora hoo yoo naqeeshi baafadhu nan laala'u naan jedhe akkam jedheen baafadha qaama uffata koo akkamiin baafadha jettee qaaneffattee obboleettiin keenya tokko dhuftee gaafii kana na gaafatte jechaadha. So deebii akkasii kanan deebisee kanaafu shamarran keenya
wanna takkan qaaneffatina barnoonni qaaniin qabu safuullee wanni badeen jiru asirratti isin barsiise itti fayyadama kuni waan mana keessatti namni takka isin hin argine isin bichaan itti fayyadamtan jechaadha isin wala bakka dhuunfatti jechaadha damma sukkaara qabu sun taanetti damma orjinaala beeki baawdariin mana kamiyyuu firiijii arabaa keessan dhabamu ijoolleen biyya namaa jirtan keessattuu infekshiniin kun ijoollee biyya namaa jirtu sababa kursii faranjii fayyadamtaniif isinitti dhufuu danda'a. Loomiin immoo mana arabaa guute arabni salaaxaa loomii malee nyaattu nyaata kamuu loomii malee fayyadamtu kanaafuu loomiin guute isinin cinqa jedhee yaadu dammas immoo arabni fidatti hin dhabama jedhee yaadu kanaafuu akkasitti fayyadamaati yoo inni jijjiirama isinii fiduu dhabaate na gaafadhaa deebi'a deebi'ee immoo namoota amma bobaa keessan kana rifeensa millaacidhaan gaafa haaddan bobaan keessan kun singurraacha'u qaamni kofni keessan singurraacha'u furmaata isaa isiniifan viidiyoo itti aanu irratti isinii hojjedha ammaaf kanuma fayyadamaati furmaata isaa yoo akkanan jedhe kanatti fayyadamtanii hojiin isaa jijjiirama argitan koomantii jalatti koottanaa barreessaa isiniin jedha galatooma waan na dhaggeeffattaniif viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii viidiyoo kana sheer walii godhaati shamarran rakkoo akkasii qaban hunduu akka itti fayyadaman qarqaaraa jechuu barbaadeti galatooma.